Akkuma beektu egaa naannoon kun naannoo rabbi eebbisedha. Kennaa guddaa qaba. Kennaa qonnaa, kennaa albuudaa, kennaa sammuu guddaadha kan qabu. Egaa akka mootummaa geeddarumsaatti kan jechaa jirru kennaa rabbi nuu kenne kana abaasnu kana misoomatti geeddarru kan jedhu kan kallattiin ture. Kana gochuu irratti egaa xinnoo danqaan ture beektaa. Naannoo jaalalaan namaaf kennu nama ammachuu keessumaan gaafa dhufu miila dhiquu uummata beeku beektaa keessatti guddatte kana beektaa namni quufee waan quufu ittiin fakkaatu gurshuu kennuudha kan beeku uummata akkasii maqaa balleessanii maqaa xireessanidha kan ture. Amma yeroon dhufee naannoon Wallaggaa boqonnaa addaa keessa galeedha kan jiru. Misoomni totochaadha kan jiru. Kun garuu jalqaba. Waan baay'ee argineerraa, qotee bulaa waan hojjetu argineerraa, olitti gurmaa'ee waan hojjetu argineerraa, dargaggoon keenya magaalaa akkamitti akka inni miidhagsu argineerraa. Naqamtee reefuu naqamtee egaa naqamtee argineerraa. Reefuu abbaa manaa reefuu mushurroomtee magaalaan keenya baay'ee gammannee jirra. Garuu akkasii lama oomisha jechaa turanii jalqaba kun humna guddaadha kan jiru naannoo kana. Humna kana yoo baasne uummata naannoo kanarraa hafee Itoophiyaa guutuudhaaf uummata gaanfa Afrikaa keessa jiru hundumaaf kan malu kan ta'u humna misoomaa guddaa baasuudha kan danda'amu. Egaa uummanni keenya walitti dhufee amma carraa dhufee kana ciccatee qabachuu qaba. Ta'u gonkumaa boqonnaa kana keessaa booddeetti deebi'uun hin jiru. Boqonnaa kana irratti daddabalanii deemuudha kan barbaachisu malee guddisuu babal'isuudha. Koriidarii kiiloomeetirii 4-5 ta'e kana 10-15 gochuudha. Magaalaa tokko miti magaalaa adda addaa jira magaalaatti babal'isuudha. Qonna kana oomishummaa kana dabaluun irra jira. Uummanni keenya nagaasaa tikfatee ijoollee isaa ofuma daggala keessaa asii achi deemtu raftes galii kottuu jedhu jedhee kana caalaa misooma keessa galuu qabna. Itti cimnee deemuu qabna jedha baay'ee gammannee jira.